Duraan dursa guddaa galatoomaa egaa waggoota 5 darbaniif miseensa paarlaamaa taatanii hojjetaa turtanii soso'aa turtanii akka ilaalcha keessaniin maal taajabdan waa'ee turtii keessanii maal nutti haasa'uu dandeessu? Egaa waggoota 5 darban keessa waan gaariis dabarsine irraa hojii guddaan hojjetameera bara hojiin guddaan itti hojjetamedha. Akkasumas immoo bu'aa bahii mudannoo adda addaa chaalenjii adda addaa yeroo itti nu quunname ture. Wanti addatti akka nama tokkotti akka miseensa paarlaamaa tokkotti leegaasiin kaayee darbe wanta kanaan uummataaf gumaache wanni jettan jiraa? Hundumti keenya yoo akka dhuunfaa qofa otoo hin taane akka miseensa paarlaamaatti akka bakka bu'aa badhaadhinaatti paartii badhaadhinaatti hojii guddaa hojjennee dabarree turreerra maaliifin labsii adda addaa yeroo itti bahedha. Labsiin biyya kana ceesisuu danda'an yeroo itti bahedha. Labsii keessattuu misooma wajjin wal qabatee waan labsii adda addaa wajjin kan wal qabatee hojii guddaadha kan hojjetame kun akka dhuunfattis akka miseensa paarlaamaa waliigalaattis mudannoo tokko jedhee kanan fudhadhudha. Lammaffaa dhuunfaadhaan akka dhuunfaa kiyyaattis wanti ani fudhadhu turtii kiyya keessatti waggaa 5 darbe keessatti yeroo hunda dhimma ka'u gubbaarratti nageenyaaf akka dursi kennamu warra hidhatanii bosona jiran qaama kamiyyuu wajjiniin karaa nageenyatiin akka rakkina jiru hiikamu baay'ee sagalee ta'eetii tureera. Kana I think miidiyaa adda addaatiin sinillee argitanitti jedhetananii yaada. Keessattuu warra hidhatanii laga jiran wajjiniin akka mariin taasifamu kallattiidhaan muummicha ministeeraa wajjiniin illee haga dubbachuutti kan geenyedha. Gaaffii dhiyeessuu kan ga'edha. Kun anaaf mudannoo tokkodha. Waan ofii kiyyaaf leegaasii kiyyallee kaayee darbeera jedhee kanan yaadudha. Garuu yeroo hunda gaaffii nuti dhiyeessinu egaa akka nuti barbaannutti nuun kennamu akka nuti barbaannutti argachuu hin dandeenyu. Kunis akka mudannoo tokkootti kanan fudhadhu. Maaliif kana caalaa hojjechuu dandeenyu sababa adda addaatiin sababa adda addaa kaasuudhaan carraan illee akka nuun kenname haalatti taasifametu jira. Egaa kunis akka mudannoo tokkootti akka seenatti waan kaawwameetu darbamudha. Maaliifin kana caala hojjechuu dandeenya ture, kan caala biyya keenya tajaajiluu dandeenya ture, akka gareettis akka dhuunfattis hojii guddaan hojjetamuu danda'a ture. Garuu iddoo sana gubbaarratti rakkin tokko mul'achaa ture kun biyyaafis hin fayyadu. Muummicha ministeeraa keenyaafis gaarii miti. Maaliifin iddoo tokko gubbaarratti baay'ee saankan ture danqaan tureera. Inni ta'uun irra hin jiru ture. I think yeroo danqaa jettan tarii gaaffii gaafachuudha dhorkamtu moo akkitti waan gaafattan irratti jijjiiruu akka qabdanitti isinitti himamoo maadha wanti danqaa jettan kun? Yeroo tokko waggaa gaaffii gaafachuudhaafis gaaffii dhiyeessinu gaaffii keenya fudhataniitoo akka nuti ministeera muummee ministeeraa akka gaafannu yeroo itti nuun eeyyamamne hin jira. Maaliifin yeroo tokko wanti gaaffii nuti kaafnu objektiiviin kaasa paartiinis akka miidhamne kallattii adda addaa ilaaleeti yeroo nani gaaffii kaasu akkuma argitanii kan dursuun nurra jiru nageenya biyyaati dinagdee biyyaati. Kanaaf iddoo sana gubbaarratti immoo iddoo rakkina jiru gubbaarratti mootummaanis dhaabbatee tokko ilaaluun irra jiru faayidaa biyyaalessaa faayidaa uummataa giddugaleessa akka taasisuun irra jiru yeroo tokko hin kaafna. Ani akka paartii badhaadhinaa mitachi keessatti gaaffiillee kanan kaasaa ture. Akka nama dhuunfaa tokko yookiin akka paartii morkataa tokkotti ni kaasaa ture. Maaliifin kun kan kaafnuu fi faayidaa biyyaa, egeree biyyaa wajjiniin keessattuu haala amma jiru kana wajjiniin akkamitti solvii gochaatti deemuun yookiin rakkina jiru hiikaa deemuun nurra jira kan jedhu gubbaarratti xiyyeeffadhee tanaan kanan gaaffii kaasu malee akka dhuunfaa tokkotti faayidaa kiyya ilaalee yookiin faayidaa paartii kiyyaa biyyaa ilaalee miti kanan kaasu faayidaa biyyaa ilaalletti gaaffii tokko kan kaasu. Yeroo kana gubbaarratti yeroo nuti waliigalee dadhabnu ni jira jechaadha. Kana wajjin kan wal qabatu malee kana hunda waan nuti rakkina guddaadha jedhamellee akka rakkina guddaatti illee kan laallamu miti kun jechaadha. Tole fakkeenyaaf akka adeemsaatti dursitanii gaaffii galchitanii eegasii booda gaafattuumi. Egaa adeemsa qabaa ittiin bulmaata qaba manni maree tokko akkatti gaaffii gaafatu keessattuu qajeelfamni bara 2006 fooyya'ee ba'e adeemsa mataa isaati kan qabu. Kanaaf wannoo mana maree keessattis daayireektilii gaafachuu dandeessa. Dura gaaffii galchiteetoo gaaffiin keessuun gaaffii keessanaan yoo kan filamu ta'e gaafachuu dandeessa. Kanaaf kuni qajeelfama mana maree tokko jaa ta'eefu qajeelfama mana maree hordofnee jechaadha gaaffii keenya kan dhiyeessinu. Asumarratti mee wal qabsiistanii yoonaa deebistanii miseensonni keessumaa naannoo Oromiyaa bakka bu'anii filatamanii paarlaamaa keessa turan gaaffiin gaafatanii rakkoo jabaatu naannoo Oromiyaa keessa jira jedhanii qeeqii jabaa irratti ka'uu irra deddeebiin agarra. Isin maal taajabdan?
Egaa akkuma beektan akkuma sila isiniin jedhe waan tokko ani akka dhuunfaa kiyyaatti malee ani nama bakka bu'ee sonno jechuu hin danda'u. Akka dhuunfaa kiyyaatti rakkina uummata keessa oolla. Rakkina uummataa kallattii adda addaatiin hin hubannaa hin beekna. Kanaaf egaa namoonni qeeqamuu danda'u, qeeqamuu dhiisuu danda'u garuu ani akka dhuunfaa kiyyaatti waan dhuunfaa kiyyaa malee waan namaa dubbachuu hin dandeenyeefu akka dhuunfaa kiyyaatti rakkina uummata keessatti mul'atu. Nageenya wajjiniin wal qabatee, qaala'insa jireenyaa wajjiniin wal qabatee keessattuu haala amma hidhattoonni uummata keenya gubbaarraan darara ga'an kana wajjiniin wal qabate yeroo hunda gaaffii ni kaasna jechaadha. Haala sanaanis immoo mootummaanis dhugaa dubbachuudhaaf rakkina jiru kanaaf furmaatatti kennuudhaaf karaa barbaachisaa ta'e hundumaan waan barbaachisaa ta'e hundumaan taasisaatee ture. Akkuma isin beektan fakkeenyaaf warra hidhatanii laga jiran wajjiniin Taanzaaniyaatti marii akka adeemsisanii beektan. Yeroo adda addaa qaamota hidhatanii biyya kana keessa warraaqan wajjiniin teessorra taa'anii mari'atanii rakkina biyya kana akka waliin furuu danda'an yeroo hunda gaaffiin yeroo ka'e tureera jechaadha. Mootummaanis kana balbala isaa banaa godhe hidhattoota kana mormitoota kana waamee akka teessorra taa'anii waliin mari'atan karaa nagaatiin akka mari'atan taasisaati tureera. Amma fakkeenyaaf akkuma kan fakkiitti illee kan fudhattu ta'e qaamni ABO kaan hidhatee laga jiru kan jaalsanyii nagaasaa fa'iin durfamaati ture akka deebi'eessinillee ni beektu dheetana yaada. Kun maal agarsiisa mootummaan karaa kamiinuu taanaan karaa nagaatiin rakkinoota jiran garaagarummaa jiran hiikuudhaaf tattaaffiin inni taasisaa jiru baay'ee gaarii akka turedha kan agarsiisu. Qaamotiin biraas akkasuma kan amma naannoo Amaaraas naannoo biraas naannoo Tigraayis amma ni argitu warri kaan hidhatanii kan achi ammallee jiranii kan karaa nagaa immoo filatanii deebi'anii galan ni jiranii ni beektu. Ibin warra muummicha ministeeraa wajjiniin yeroo ammaa kan hojjechaa jiran ni beektu. Naannoo Amaaraas waamicha mootummaadhaa fudhatanii kan galan ni jiru kan hin galle ni jiru. Egaa fedhiin namaa garaagara jaa ta'eefu garee adda addaa jaa jiruufu hunda isaanii wannoo tokko gubbaarra kaa'anii peejii tokko gubbaarra kaa'anii fudhachuun baay'ee namatti ulfaata. Kanarraa kan ka'edha amma rakkinni bal'inaan biyya kana gubbaarratti kan mul'achaa jiru jechaadha. Tole. Duratti illee naakastaniitu amma tokko garuu yaada keessan barbaade yaada dabalataa miseensa paarlaamaatis dhaaba biyya bulchuu bakka buutanii seentanii achirratti godhoo gaaffii dhiyeessitan tarii fedha uummataa moo fedha paartiif dursa kennitu? Waan tokko gaaffii tokko gaafadhu ani independent politishaanis haa ta'u nama independentii ta'edha. Waan dura kennuufi nurra jiru itti fufuinsa biyya kanaa, tokkummaa biyya kanaa, diinagdee biyya kanaa kanadha kan dursi kennuu nurra jiru. Ilaalchi paartii jiraachuu danda'a, fedhiin paartii jiraachuu danda'a. Fedhiin paartii sana kan mormu otoo hin taane fedhiin paartii akkuma jiru ta'e fedhiin paartii sun immoo tokkummaa biyyaa wajjiniin, nageenya biyyaa wajjiniin, jaalala biyyaa wajjiniin kan wal qabate ta'uutu irra jira jechaadha. Maaliifin paartiin har'a boru paartiin biraa ba'e dhufeetu bakka kana qabachuu danda'a. Biyyi kun garuu itti fufti. Wanti nuti akka paartii keenyattis keenyatoo darbuun nurra jiru immoo waan biyya kana gara fuulduraatti ceesisuu danda'u ta'uutu irra jira jechaadha. Lammaffaa gaaffii nuti kaafri gubbaarratti dhugaa dubbachuudhaaf dhiibban iddoo kanarratti nurra gahe waan tokko akka miseensa bakka bu'aa uummataa tokkotti dhiibban maaliif kana gaafatte jedheetoo namni na gaafates hin jiru dhiibban narra gahees hin jiru. Maaliifin akkuma labsii yookiin qajeelfama biyyattii keessa jiru paarlaamaa keessa jiruuni namni tokko miseensi paarlaamaa tokkoffaa kan itti gaafatamu sammuu isaati fi lammaffaa bakka bu'aa uummata bakka bu'eefi jedha. Kanaafuu ani waan nam paarlaamaa keessatti kaase tokkoof waan itti gaafatamummaa hin qabu. Garuu itti gaafatamummaan kiyya uummata nani bakka bu'e sanaa fi sammuu kiyyaa fi lahilliinamu raasu lawakkalau hizb kan jedhu waan akkasiitu jira jechaadha. Kanaaf ati paarlaamaa keessatti waan kaase tokkoof garaagarummaan illee yoo jiraate dhiibban sirra gahuu hin danda'u labsiin ijaa jiruufu. Kana jechuun maal jechuudha gaaffii tokko hoggaa gaafattullee hoggaa qophooftullee akka bakka bu'aa uummataa ta'e tokko of beektee nama 100,000 fi sanaa ol bakka buutee akka iddoo sana jirtu akka nama dhuunfaa otoo hin taane nama baay'ee bakka buutee akka iddoo sana jirtu ijaa beektuufu gaaffii nati gaafattullee gaaffii baalaansii ta'e gaaffiitti yaaddameetu biyya kanaaf paartii kanaaf gaarii ta'a ceesisuu danda'a uummata gaaffii uummataa of keessatti qabachuu danda'a kan jedhu ta'a malee cal jedhetuma namni tokko gaaffiin qaba jedhee akka nama dhuunfaa tokkotti paarlaamaa keessatti gaaffii gaafachuu hin danda'u.
waan na gaafate tokkoof immoo kan itti gaafatamtu ofii keetiif malee maaliif kana gaafatte maaliif kana taate jedhee namni si gaafatu hin jiru. Miseensonni yookiin immoo paartii mormituurraa namni hanqachuun keessumaa marsaa darbee keessatti gaaffiin uummataa bal'atee akka hin kaane mufiin uummataa ifatti akka hin mul'anne godheera jettanii yaaddu akka miseensa paarlaamaa tokkotti. Definitely muummichi ministeeraallee filannoo marsaa torbaffaa kana mormitoonni baay'inaan akka galan kan taasisaniif kanarraa kan ka'edha. Maaliifin yeroo tokko paartiin yeroo inni itti yuunifoormii ta'u ilaalchisa hundumtuu yuunifoormii ta'utu mul'ata. Kun jechuun maal jechuudha? Rakkina biyya keessa jiru kana otuma beektullee yeroo intarastii paartiitiif jetteetoo of keessatti qabattutu jira. Garuu mormitoonni garaagaraa hoggaa jiraatan siifillee galtee sii ta'u. Yaada tokko hir'ina tokko waan uummata keessatti ka'u tokko karaa misoomaa ilaallatee, karaa nageenyaa ilaallatee, karaa hawaas dinagdee ilaallatee sii kaasuu danda'u. Waan mormitoonni mana maree tokko keessatti kaasan tokko akka komii yookiin akka foolti faayindarii tokkotti otoo hin taane akka galteetti illee itti fayyadamtee waan sana gara fuulduraatti rakkina uummataa ittiin hiikuudhaaf baay'ee galtee guddaa sii ta'a jechaadha. Kanaaf gara gaaffii keetti hoggaan deebi'u mormitoonni bal'inaan paarlaamaa bakka bu'oota uummataa kana keessaa dhabamuun isaanii definitely hir'ina guddaadha jedhee tana fudhata. Fakkeenyaaf amma kan akka mormitoota Dr. Dassaaleny Caannoo kan argitu ta'e yaadni yeroo hunda inni kaasu mootummaan akka dhaabbatee of ilaaluu kan taasisudha. Mormaan akka kan warra Abiin kuni kan akka Kiristiyaan Taaddala kan jedhaman kan akka Dr. Mabraatu Alamuu kan jedhaman paarlaamaa kana keessa turan yeroo kana. Yeroo tokko jarri kun hoggaa gaaffii kaasammaadha. Uummata bakka bu'an kana bichaa ilaallaniit gara caafitti ba'anii gaaffii kaasu malee otoo gaaffii akka biyyaatti kan kaasan ta'e mootummaa kanaafillee galtee ta'a jechaadha. Haa ta'u malee gaaffii isaan kaasan suni gaaffii sirrii miti jechuufi miti. Uummata bakka bu'anii kan isaan jiddugaleessa godhanii too gaafachaati turan. Haa ta'u malee gaaffiin suni sometimes national perspective akka biyyoolessaatti perspective sanaan ilaalamaa jettee too yoo ilaalte iddoon itti karaa sanaan illee hanqinni jiru jechaadha. Kanaaf ani paarlaamaa keessatti namoonni baay'ee bilchina qaban, namoonni mormitoonni ciccimoon, namoonni diversified idea yaada garaagarummaa qabu adda addaa qaban hoggaa paarlaamaa keessatti dhufan biyyaafis galtee ta'a. Bakka bu'oota uummataatiifis galtee ta'a. I think suni bal'inaan jiraachuu dhabuun bara darbe kana baay'ee yaaduma tokko qofti akka ilaalamu, yaadni tokko qofti akka calaqqifamu akka ta'e uumaa kana gubbaarratti shakkii hin qabu. Kana hubachuudha muummeen ministeeraa ofii isaaniitiifillee parsantii 15 bakka teessoo isaanii gadi lakkisuudhaan mormitoonni akka galan gochuu jechuun kana kan agarsiisudha. Kana calaqqisiisa waan biraati miti. Kanaaf asirratti yaadni garaagaraa jiraachuun, paartiin garaagaraa jiraachuun, ija siyaasaa adda addaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kun uumaa gaaffiin qabu bakka bu'oota uummataa gubbaarra mana maree bakka bu'oota uummataa gubbaarratti dhiibbaa mataa isaa qaba ammayyuu. Tole paartiileen mormituu yookiin morkattoonni mormituu dhibuun isaanii hanqina ofii ni qaba jettanii gama kaaniin immoo paartiileen siyaasaa mormituu dirreen siyaasaa hanqatee akkasumas immoo paarlaamaa seennes dhiibbaan fiduu hin jiru jedhaniifaa yeroo dorgommii irraa hafanis akkasumas immoo dhimmoota akkasii irratti yeroo dubbatanis irra deddeebiin dhageenya. Kanaaf miseensa paarlaamaa ta'uun jijjiirama fidee qabaa? Wanni tokko ittanii fakkeenya kaasuu dandeessan ni jira? Egaa miseensa paarlaamaa ta'uun biyyi tokko yoomuttuu qaama seera baasu tokko hin qabne taanaan biyya hin jedhamtu. Maaliifin fedhiin uummataa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf labsiin waggaa 10 har'aa bahe, labsiin waggaa 20 har'aa bahe, labsiin waggaa 30 har'aa bahe fedha amma uummanni qabu wajjiniin wal simachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf labsii sana ilaalaniitoo fedhii ammaa wajjiniin uummanni qaroomni uummataa amma irra ga'e wajjiniin diinagdee biyyattiin amma irra ga'e wajjiniin wal madaalanii poolisii adda addaa baasuun baay'ee barbaachisaadha. Because we are lawmakers. Kuni itoo hin jirre ta'ee jijjiiramoonni kun poolisiin adda addaa jijjiiruun baasuun fedha uummataa irratti hundaa'ee toon argamu ture jechaadha. Kanaaf paarlaamaa qabaachuun yookiin bakka bu'aa uummataa ta'uu qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Jijjiirama guddaa fida. Lammaffaa akkuma sila sii kaasuu eegale yaale fakkeenyaaf rakkina nageenyaa bakka adda addaatti mul'achaa jiru kana paarlaamaa keessatti kaasuu dandeenyeerra.
Isa gubbaarratti hundaa'uudhaan mootummaan illee tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatee balbala isaa banaa godhatee mormitoota wajjin akka mari'atu taasisuu danda'u jechuun dhiibbaan kun kan dhufe karaa tokkoon bakka bu'oota uummataa gubbaarraa jechaadha. Fakkeenyaaf kan kiyya yeroo adda addaa kaasuu dandeessa waan inni kaasaafii ture akka bakka bu'aa uummataatti. Ispeeshaalii bakka nageenya gubbaarratti yeroo hunda dhimma kana gubbaarratti kaasaatiin ture jechaadha. Kanaaf miseensa paarlaamaa ta'u faayidaa dhuunfaa otoo hin taane faayidaa dhuunfaatiin uumaa waan tokko achi keessatti wanta argattu hin jiru. Akka biyyaatti garuu faayidaa guddaa qaba. Fedhii biyyaa, fedhii uummataa, rakkina uummataa kaasuu isa gubbaarratti hundaa'e immoo mootummaan poolisii barbaachisu, awaajii barbaachisu, labsii barbaachisu akka baasu gargaaru jechuun anaaf kuni faayidaa guddaadha kan jedhu yaada akkasiin qaba. Biyyi karaa hin qabne biyya hin jedhamtu. Tarii yoo gabaastanii adeebistanii turtii keessan paarlaamaa keessatti wanni guyyaan itti gaabbetan yookiin immoo gadditan jira yookiin immoo addatti wanti isin gammachiise? Ani dhugaa dubbachuudhaaf akka gaddaatti kan fudhadhu akka miseensa paarlaamaa tokkotti paarlaamaa keessatti kan fudhannoo ta'e kana jedheetu wanta inni kaasuu danda'u hin jiru. Wanti yeroo hunda garuu garaana nyaatu amma hojjechuu dandeenyu hojjenneerraayi amma biyya kana tajaajiluu dandeenyeerraayi akka lammii tokkootti bu'aa biyya kana buusuu nurra jiru buusuu dandeenyeerraayi gaaffii silaa gaafachuun nurra jiru yeroo isaa eeggate gaafachuu dandeenyeerraayi jenneetoo fudhachuudhaaf yeroo tokko iddootti afaan guuteetoo dubbachuu hin dandeenyetu jira. Egaa akka gammachuutti wanta namni fudhatu yeroo hunda akka seenaa kun once in a lifetime umurii kee keessatti namoonni hundi kan argatanii miti. Uummata kee bakka buute ispeeshaalii uummata madda jijjiiramaa ta'e kana uummata ni yaadattu adda waawii kan teessoo isaarraa buuse. Uummata magaalaa Gincii akka ta'e ni yaadattu. Ka'umsa achitti ka'eerraa seenaa kana keessatti qaama seenaa kana ta'eetoo uummata kana tajaajiluu danda'u rakkina isaa muummicha ministeeraa fuulduratti kaasuu danda'u mana maree sana keessatti calaqqisiisuu danda'u yeroo hunda kan na gammachiisudha. Yeroo hunda. Kanaaf turtii kiyya keessatti honestly waggaa 5 darbe keessatti akkuma sila siin jedhe akka amma garaa kiyya akkana ni barbaadutti illee warraaqera jechuun dadhabe amma humni keenya danda'e hundumaa taasifneerra uummata keenya haa tajaajiluu baatu inni waan biraa ta'e garuu akka dhuunfaatti yoon of ilaalu itti gaafatamummaa seenaa keessa hin jiru kan jedhu yaada akkasiin qaba ammayyuu. Tole. Akka garreetti egaa filannoo sabarnaa irratti miseensa paarlaamaa ta'uudhaaf deebitanii hin dorgomneemi? Eeyyeeni. Tole. Maal ture sababii tarii wanni uummataaf dubbachuu dandeessan jira? Ani kana jedheetoo iddoo kana gubbaarratti wanta nani kaasuu hin jiru. Kuni filannoo fedhii paartii ijaa ta'eefuu kana jedheetoo wanti nani akka sababaatti kaasuu danda'u dhiisuu mala. Garuu yeroo hunda yaade paarlaamaa keessatti egaa stroongii taasisa hoggaa kaaftu meebii nama hunda gammachiisuu dhiisuu dandeessa. Kanaan ala ani sababa kana jedheetoo wanti nani kaasuu hin jiru. Kuni fedhii paartiiti. Fedhii uummataa ijaa ta'eefuu. Ispeeshaalii fedhii paartii wajjin ijaa wal qabatuufu. Kana jedheetoo dubbachuudhaaf deebii kennuudhaaf natti ulfaata. Fedhii uummataa nan beekaa. Fedhii paartii nan beekaa. Maal akka ta'e nan beekaa. Garuu kana jedheetoo miidiyaa gubbaarratti dubbachuudhaaf barbaachisaa miti. Tokko kana lammaffaa immoo namni tokko paarlaamaa keessattis yeroo hunda arguunis gaarii miti. Maaliifiin daayivarsiitiin baay'ee barbaachisaadha. Yaanni adda addaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bakka wal buusuun mattakaa kan jedhamu sirni jira miti. Fuula haaraa paarlaamaa keessatti arguunis baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf asirratti yaada bal'aa kaasuudhaaf baay'ee natti ulfaata.